yoo akka biyyattiitti akka Itoophiyaatti laalle gaheen nu taphannu guddaa akka uummata Oromooti. Garuu waan nu miisgoone jira. Meeshaa taane malee gara aangootti hin dhufne. Aangoof hin qabsoomne waraanaan dhumna jechuudha. Kan warri sirrii beeka. Warri sirrii beekanii baay'een sirrii beekanii kan yoo jedhu gara qabsoo Oromootti sosochii qabsoo Oromootti akka dhuunfaatti uummata Oromoo godhetti yoo deebi'u bara 1970 keessa yeroo sirni fiudala duratti keessatti uummata Oromoo kunini shira adda addaatti irratti xaxama ture. Amantiin qooduu, laf jireenya isaanii irra buqqisuu, eenyummaa isaanii dhowwuu, tokkummaa dhabe jechuudha. Yeroo sunitti afaan isaan dubbatan, maqaa isaanii akka jijjiiruu biyyi kunini yoo uummati kuniniif beekee uummati kun tokko ta'e akka isiin dambaliin uummata kana guddaan kunini namni irra waan beekanii fi gargar baasanii shira adda addaa keessatti hojjetaa turan jechuudha. Sirni fiudaalaa sun keessatti achi keessatti Oromoon tokkummaa fi dhabee garuu carraaqii godhee jira. Yeroo sunitti waldaan akka Maccaa fi Tuulamaa bu'uura qabsoo Oromoo warri ta'e warra kana warri kun inni waan bal'aa hojjetaa ture. Sochii sun keessatti waldaan kun yeroo qaraatii fakkaata inni itti dhaabatu beekuu dandeettanii waldaa qabsoo osoo hin ta'in waldaa dinagdeeti gargaarsa adda addaa akka godhuuf dhaabatee deemee gara poolitikaalii jijjiirame yoo ijaaramus yeroo sunitti akka malee bal'isee ijaarame akka biyyattiitti fakkeenyaaf warri sabaaf sablammootaa fi naannoo uummattoota kibbaa kan keessa Sidaam waliin qabsaa turanii Walaayitaa waliin qabsaa turanii gaafasis akka biyyattiitti mootummaa gaafas jiru buqqisuuf qabsaa turan jechuudha. Uummatis waldaan kun immoo gahee guddaa taphatee atleast maqaa jijjiiruu danda'ee jira. Maqaa duraan badu suni jijjiiruu danda'ee jira. Beeziin dhaabbatii poolitikaa guddaan qabsoo Oromoo keessatti beekamu. Aba'oo waldaa Maccaa fi Tuulamaa kanaa jechuudha. Gaaf Aba'oon bara 1970 kee dhaabattu ajanda adda addaa bocanii waan adda addaa qajeelchanii ummati Oromoo kun akka inni socho'u akka inni dammaqu akka inni kakka'u barsiisuu jalqabanii hojjetan jechuudha. Yeroo sutti yeroo waan kan barsiisanii gabaabsa deemu barsiisuu qofa don ta'inu gar waraanaatti dabran waraana seenan barsiisuu callaan waan nubbaaniif gar waraana seenanii yeroo waraana seenanii rakkoo guddaa wal qunname keessumatti waraana dargii waraan biyyattii walii wal lolaa turanii waraana Suudaan walii wal lolaa turanii waraana Soomaalii walii wal lolaa turan rakkoo guddaa qunname fakkeenyaaf kan Soomaalii yoo fudhanne naannoo sun waan beekuu fi karaa Boorana suniin warroottan gahee guddaa taphatanii humni Soomaalii sun faccisaa turanii shaalaqootii waan sun hoogganaa turte shaalaqaa Dabbasaa Areerofaa shaalaqaa Jaatanii Aliifaa humni waraana suni ifirra faccisanii deebisuu danda'anii jiran jechuudha akkuma Oromootti. Inni kaanii qabsoo boqonnaa haaraa jennee fudhachuu dandeenya. Qabsoo qarree fi qeerroon Oromoo gooti. Waggoottan dabran keessa. Inni kun bu'aa nuwwan markaa qabnu kana jechuudha. Kan irratti Oromoon tokko ta'e paartiin siyaasaa jaarsaaf jaartiin ummati Oromoo bal'aan tokko ta'e tokkummaa isaatiin rakkoo yeroo sun jirtu fincilee irraa kaasuu danda'ee jira. Garuu
abbaa biyyaa ta'ee agas qabsaa'ee yeroo aangoo dhufu wal qooduu jalqabe jechuudha. Wal diiguu, wal hinaafu, injifannoo wal saamu kana seena. Inni kun deeme yeroo riifoormiin hojjetamu paartiin biyya bulchuu jiru kun illaafe jechuudha yeroo sanatti riifoormii yoo hojjetamu. Kun ajanda diinati. Ajanda diinaa hojiirra oolchaa jechuudha. Maan ebeluun Oromoon itti bitta. Namni tokko yoo aangoo argate yoo kenna bulchaa godinaallee ta'e bitta inni Oromoon itti iddii isaa achi jira. Yoo fuula tokko dhufee mul'ate inni Oromoon itti. Kun ajanda diinii nuu boce qabanne ittiin socho'uu jirra jechuudha. Kunini waan sirraa qabu.